Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afurii afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbat kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كبجمتوتا فردفتوت جمتوت سغنتا راديو داندي حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيا كيسف بيا علت كان ارقمتن كم مقالف باديات ارقمتن هندمتو كيسن جالل لي فنجيني تين كان قلبي رابوكات ادوي سنجرتن هندت اسن هذا قبو اكم جرتن nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaasa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een teessan nagaa oolma bultiin nagaa yooyyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 81ffaa Oogast 12 2015 Hagayya 2007 Shawwaal 27 1136 akka lakkoofsa hijraatti guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatudha. Injifannoon teenya yoomillee ahnaa yoo walii galee injifannoon teenya yoomillee irra ahnaa yoo walii galee tokko. Mootummaan biyya keenyaa yeroo amma kanatti dijiitii lamaadhaan biyyattiin keenya guddattee jirti jechuudhaan of dhaadheessaa jiran. Hawaasni keenya garuu wanta nyaatu dhabee beeylanni wanta nyaatu dhabee yeroon itti rakkachaa jiruuf beeylanni guyyatti lakkoofsaan dhibbaan lakkaawwamu naannoo Affaar keessatti du'aa jira dhumaa jira namni beela'ee wanta nyaatu dhabaa jira ilmoo wanta nyaatu dhabdee beela'aa jirti guddinni parsantii yookaan dijiitii lamaan mootummaan biyya keenyaa guddate jedhu miidiyaaleen kijibaa mootummaa akkasumas gaazexeessitoonni kijibaan guutaman kan mootummaan kun guddina dijiitii lamaadhaan argisiisee jira jechuudhaan kan ofii isaanii ol fuudhanii addunyaatti of dhaadheessan meeti guddinni sun meeti eessuma seen har'a beeyladoonni guyyatti dhibbantaan lakkaawwaman dhumaa jiru biyyattiin beelaaf saaxilamtee jirti guddinni isaan haasawaan sun eessa deemi biyyi tokko yoo guddatte jedhan ulaagaan isiin guutuudha malte maalidha biyya hawaasni guyyatti yeroo tokko nyaatee itti buluu hin dandahin biyya hawaasni wanta nyaatu dhabee itti dhumaa jiru biyya hawaasni wanta dhugu dhabee bishaan qulqulluu dhabee du'aa jiru biyya hawaasni mana yaalaa dhabee itti dhumaa jiru guddinni kanaa dijiitii lamaan guddanne jedhan rabbiin hawaasa keenyaa naannoo Affaaritti roobni waggaa tokko oliif irraa citee beelaaf saaxilaman beeyladoonni kan guyyuu irraa dhumaa jiran rabbiin guddinummaa isaatiin rabbiin dandeettii isaatiin rooba rahmataan nuuf haa dhaqqabu hawaasni keenya kallattii hundatti argamtan rabbitti deebi'aa gama rabbitti deebi'uudhaan gama rabbitti boo'uudhaan du'aa'idha akka taasiftan waamiif taasifna rabbiin hawaasa keenyaaf haa dhaqqabu. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenya guyyaa har'aa qindeeffannee istiidiyoo seennee jirra hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerra keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduulee adda addaa biyya keessaaf biyya alaa walitti funaannee qabannee dhiyaannee jirra akkasumas sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti Sheek Alii Jimmaa ergaa gabaabduu nuuf dhaaman qabu. akkasumas qophiin qalamaa diraamaan wasiyyaa kutaa 8ffaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qindooftee jirti gama biraatiin obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam mata duree wareegama jedhuudhaan qophii gabaabduu qindeeffate qaba hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin tura
hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan affeerra kenna sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti turtii gaarii. mata dureewwan oduu guyyaa har'aa musliimoonni magaalaa Finfinneetti dhuma baatii Ramadaanaatti qabamanii mana hidhaa maakalawiitti hidhamanii turan isaan 5 hiikamuun isaanii beekame. dhaabbanni tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. miseensonni diiyaaspooraa Oromoo galma abbaa gadaatti aangaa'ota mootummaa gaafiin cinquun isaanii beekame. hawaasni musliimnoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa ganda qotee bulaatii magaalaa keessa jiraatan murtee koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa gubbatti darbee guutumaa guututti kan balaleeffatan ta'uu isaanii raadaaf ibsanii. godina Wallaggaa baatu bakki akka masjiida fi madrasaatti tajaajilaa ture ajaja mootummaatiin akka jigfamu murteeffame. jiraattonni naannoo Affaar adeemsa murtii bakka bu'oota hawaasa muslimaa balaleeffatan. itti gaafatamaan naannoo Sumaalee fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jijjigaa kan ta'an Abdii Muhammad Umar barnootni Abaashii Sumaalee keessatti akka baratamu mallatteessan. wiixata darbee sagaleen keenyaa dhaga'amuun Afrikaa kibbaa walgahii guddaa adeemsise. dhaabni jaarmayoota muslimaa Itoophiyaa alamiin kan Houston Texasitti argamu murtee seeraan alaa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa ilaalchise ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. amma oduu bal'inaan miseensonni diiyaaspooraa Oromoo galma abbaa gadaatti aangaa'ota mootummaa gaafiin cinquun isaanii beekame. walga'iin miseensota diiyaaspooraa biyyoota 47 irraa kan walitti qabamanii fi bakka dippiloomaatonni biyya 47 itti argamanitti magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti guyyoota lamaaf walgahii cimaa gaggeeffame kana gubbatti miseensonni diiyaaspooraa biyyoottan alaarraa dhufan abbootii taayitaa mootummaa gaafiiwwan mirga hawaasa muslimaa fi dhimmoota hawaasa Oromoo irratti rarra'u irratti gaafiiwwan ciccimaa gaafachuun isaanii beekameera. odeeffannoo dabalataa obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam oduu qindeeffate qaba. miseensonni diiyaaspooraa Oromoo galma abbaa gadaatti aangaa'ota mootummaa gaafiin cinquu isaanii beekame. walga'ichi miseensota diiyaaspooraa biyyoota 47 irraa walitti qabamanii fi bakka dippiloomaatonni biyya 47 itti argamanitti adeemsifameera. mootummaan torpee diiyaaspooraa jechoota adda addaa irraa diiyaasporoota Oromoo galma miiliiniyamitti bakka muummichi ministeera obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny argamanitti kan haasa'u banamsiisaa fi simannaa geggeessan yommuu ta'u guyyoottan 3 biyyoota daawwachiisaa turuun dhuma irratti magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti mootummaan walgahii guddaa geggeessuun olola oofuuf yaalus gaafiin hin yaadatamin isa qunnameera. walgahichi kan geggeessaa turan obbo Abbaduulaa Gammadaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Muktaar Kadirii fi pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee yoo ta'an gaafiin hawaasa diiyaaspooraa irraa isaaniif dhiyaates wantoota 4 irratti kan xiyyeeffatan ta'uu beekameera. tokkoffaa adeemsa murtii koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa. lammaffaa dhimma gaazexeessitoota hidhaa irratti argamanii. sadaffaa dhimma dargaggoota Oromoo fi barattoota Oromoo kan hidhaa irratti argamanii. afuraffaa miidhaa sababa maaster pilaanitiin ummata irra qaqqabee fi dhimma maaster pilaanichaa ta'uu isaanii keenya nuuf gabaasaniiru. keessumattuu murtii adeemsa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa ilaalchise kan gaafataa turan yoo ta'u yeroo gaafiin dhimma isaanii kaafamu duubarraa harki deeggarsaa cimaa fi ho'aan kan tumamaa ture ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. namoota gaafii kaasan gidduu obboleessi Afrikaa kibbaarraa affeeramee dhufe akkas jechuun haasawa hadhaawaa taasiseera. an kan dhufeef lafa barbaada fi miti. lafti kan abbaa kiyyaatu guutee jira yoo dabalata barbaades mallaqa koo baasee isin irraa bitadha. kan dhufeef gaafii tokko gaafatuu fi innis koreewwan keenya kan hiitan ni hiiktu moo hin hiiktan. gaafii kan dhiyeessaa jiru obbo Muktaar Kadirii fi obbo Abbaduulaa Gammadaa fi gaafii kanaaf deebii naaf kennitu moo hin kennitan. gaafii kan gaafanne nuti ummanni osoo dhaga'uu ni hiiktu moo hin hiiktan. yoo kan hin hiikne ta'e meeshaa bitannee gara keessanitti deebina. har'i isin irra jirtan kun boru hin jiru aangoon kun kan ummataati jechuun haasawa dhaawaa taasisuu isaa beekuun danda'ameera. dhalataan biyya Baalee tokko immoo haasawa mootiin Haayile Sillaasee walgahii irratti taasisaa ture biyyi kun gooftaarraa akka amaanatti natti kennamte jechuun haasawaa ture irratti gaafii Haaja Adam Saaddoo yeroo sanitti kaasan gooftaan ogguu biyya kan amaanaa isanitti kennatu Baaleen ni dagate jedhu yaadachiisuun ani immoo gaafiin koo
an harda isin yohuggu mirga ummata ni kabajsiisna jettan kan hawaasa muslimaa ni dagattani gaafin obboleewwan keenya dhiyeessan kun deebii yoo hin argatin wanti misooma jedhamu hin jiru dhimmichi dhimma salphaa akka amma haasawaa jirruu miti jechuu isaa beekameera. Manguddoon Ameerikaa Minnesota irraa dhufanis nuti Oromiyaa xinnoo magaalaa Minnesota irratti dhaabnee jirra jibbitanis jaalattanis nuti rakkoo keenya achitti ni mari'annaa osoo nuti tarkaanfii biraatti hin seene gaafii hawaasa muslimaa deebisaa koreewwannis lakkisaa kan koreewwan irratti murteesse iyyaala yookaan kashlabbee daandii irra deemu yoo ta'e mootummaan sirreessuu ni dirqama sababni nuti dhufneef kan biraati miti kanaaf yoo kan sirreessitan ta'e guutumaa guututti sirreessaa an umriin kootis deemeera wanti an sodaadhu tokkoyyuu hin jiru kan asitti afaan mi'eeffataa haasoftan yoo asii baatan arrabni keessan kan biraati an immoo asittis ta'e achittis sanumaa jechuun haasawa dinqisiisaa taasisaniiru. Dabalataanis hidhaa mootummaan barattoota Oromoo fi dargaggoota irratti raawwataa jiruuf kan gaazexeessitoota irratti raawwataa jiru ilaalchise akkasumas maaster pilaanii ilaalchise gaafiin aangaa'ota mootummaaf kan dhiyaate yoo ta'u deebiin aangaa'ota irraa kennames kan dhokfatanii darbuu ta'uu fi dhimma kondominiyeemii fi lafaa ilaalchise akkuma lammii kamiyyuu galmaanii argatu kan danda'an ta'uu ibsamu maddoonni keenya gabaasaniiru. Walgahii kanatti miseensonni diyaaspooraa akka muslimaa fi akka oromummaatti gaafii gahaa kan gaafatan ta'uu beekameera. Walgahiin guyyaa lammaffaaf kan itti fufe yoo ta'u maanguddoon guyyaa jalqabaa gaafii kaasan ammas gaafatuuf harka kan baasaa turan yoo ta'u aangaa'onni haasawaa isaanii kan guyyaa jalqabaatti hin gammadin carraa dhorkatu isaaniitiin aariin ka'uudhaan walitti qabaa walgahicha obbo Abdulaziizin shame on you jechuun balaaleffataniiru. Mootummaan lammiiwwan diyaaspooraa biyyattii maraaffeeraa kan jiru yoo ta'u namoonni hirmaatan hundu miseensota diyaaspooraa Oromoo irraa barnoota fudhatuun sagalee isaanii akka dhageessisan ibsameera. Aangaa'ota mootummaa walgahii kan geggeessaa turan gidduu obbo Abbaduula Gammadaa marii koomunitii Oromoo Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi ulamaa'ota Oromoo magaalaa Jiddaatti baatee 4 dur geggeessan irratti gaafii dhimma koreewwan ilaalchisee kan dhiyaateef yoo ta'u qulqullummaa koreewwan furmaata barbaadata muslimaa mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa qindaa'eef Abbaas ibn al-Islaam. Hawaasni muslimaa naannoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa ganda qotee bulaa fi magaalaa keessa jiraatan murtee kolee fara barbaaddu hawaasa muslimaa gubbatti darbe guutumaa guutuutti kan balaleeffatan ta'uu raadaaf ibsanii. Jiraattonni godina Iluu Abbaa Booraa aanaa allee murtee koree keenya irratti mootummaan dabarseen hawaasa muslimaa qofa osoo hin ta'in hordoftoonni amantaa biroos kan gaddaniif rifatan ta'uu kan nuuf gabaasaniif mootummaan jaarsa biyyaa kan nuti jaarsummaaf erganne gubbatti murteessee kun immoo mootummaan tuffii nuuf qabu kan agarsiisudha. Kallattii kamiinuu qabsoof hinniinsuuf qophii jirraa uummanni yeroo ammaa gadda guddaa keessa jira jechuun jiraatan aanaa allee nuuf himaniiru. Kanan jiraadhu godina Iluu Abbaa Booraati. Ana alirran jiraadhaa rakkoon siin goree keenya irratti hin taa'e nuti miilaadhuma biraarra warra jiran baay'ee gadda guddaadha kan itti dhaga'amaa jiru maaliif hoo jettanii rakkoon jedhe raawwatan hin jiru badii qabanu irraa jara kana dibuu jedhanaati uummanni bakka booruduma irra jira gadda guddaa keessa jira uummanni. Qaamota nuti erganne gubbaatti murteen kenname jira jaarrolee keenyadha namni taayitaaf gaafii siyaasaa geggeessuu barbaadu waraana bana malee jaarsummaa kan dhaquu miti nuttuu gaafii gaafatee gama mootummaa Itoophiyaatti gaafii isaan ergate jechuudhaan dubbataniiru. Hawaasni muslimaa baadiyyaa rakkoo kanaan quuqamni guddaan kan itti dhaga'amee fi hordoftoon amantii kiristaanas akka itti dhaga'ame nuuf kan himanii fi amma booda nuti wanta hundaafuu qophii jirraa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti jedhaniiru. Maaliif jennaan inni kun rakkoo guddaa ta'ee jira maaliif amma wannichi kan jarri jaarsa biyyaati kan jaaritti murteessan jaarsummaa deemnee nama hidhamu akka mootummaa biyyattii takka addunyaatti jira mootummaadhuma kana dhaaba kana kan irratti raawwate jechaadha. Inni kun waan baay'ee nama taasisuudha akka seenaatti rakkoo jechaadha. Kanaaf uummanni badaa gadda guddaatti dhaga'amaa jira hangama bootiin immoo akka footoo jira. Wallaahi baay'ee isaa duraanis haasaa surree namoota adda addaatti wajjin rakkoo guddaadha inni kun fala gafii argachuu qaba akka kooti maaliif jennaan addunyaan bakka nu baree rakkoo keenya bareeda waan ta'eef akka Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa musliimni jiraachuu hin danda'u jechaadha. Hayawaanaa gaditti ilaalamneera jechaadha. Isa kanaaf qaamumta qaayii dubbata yoo ta'e inshaAllah nuti jechuudha wallaahi baay'ee gadda guddaa nuti dhaga'amee jira. Rakkoo guddaan irra jira jechaadha. Kanaafuu qaama barbaade hunda isaatti yoo ta'e bakka wal ta'iitti kan namnaa ta'anii kanumaa ta'a jechaadha. Kanaafuu nuti jechuudha uummata bakka darasitti garanatti rakkoon bor maaltu fa'aa
ufuma jechuudha jechuudha bakkee uumuu bakka waan ta'eef eenyullee jechaadha eenyullee yaada kana yaada gammadaa jiru jechuudha gattatti malee wallaahi mata musliimaa dhinnaan kanaafuma inni rakkoo guddaa ta'eetu jira jechaadha maaliif gaaffiin uummanni jarri gaafatan gaaffii uummata musliimaati malee waa'ee siyaasaa waa'ee silxaana fudhannaa miti wallaahi taayisiyaadhaaf otoo hin taane mirga keenya nuuf kabajamuudha mirga amantaa keenya nuuf kabajamuudha waan ta'eef kun akka mootummaatti rakkoo guddaan nurratti dhufee jira waan ta'eef uummanni badaa wallaahi gadda guddaa keessa jira jechaadha wallaahi amni dhukkuba jira kana rakkoo jira keessoo jira kana warra hubatee jiru jechaadha gadda guddaa itti dhagahamee jira jechaadha maaliif jennaan jarri kun gaaffii uummata musliimaati kan gaafatan malee gaaffii siyaasaa miti jechaadha namni gaaffii siyaasaatiif yookaan siyaasaaf silxaanaaf deemu taayisaaf deemu tokko gaaffii mirgaan gaafatu jaarsummaan na gochaadhaan waraana bana malee kun gaaffii mirga musliima uummata musliima Itoophiyaa keessa jiru kan addunyaarra jiruuti gaaffiin jira jechaadha. Kanaafuu rakkoon kun uummanni isa baadiyyaanis wallaahi baay'ee isatti dhagahamee qoqqooma guddaa keessa jira jechaadha. Namootuma amantaa adda addaa wala gaafachuu wallaahi kiristaanni mataan jira badaatti dhagahamaa jira jechuudha. Maaliif kun waan jaarsi mootummaa takamii mootummaan addunyaa akkoo kan isaa seenaatti dubbisaa jirra kan jaarsa hin jiru bara. Kanaafuu nuti gama keenyaanis jechuudha waan nurraa eegamu tokko amma rabbiin inshaallah nu gargaaree yaada guddaa keessa galee jira jechaadha jiraachuudhaaf akka haala jiru jechaadha. Hawaasni musliimaa kan naannoo Oromiyaa keessatti argamu carraa waltajjii argate hunda gubbatti dhimma kanarraa mormuu qaba jechuun kan erga isaanii hawaasaaf dabarsanii fi koreen kun koree yaada keenya dabarseedha malee kan kaayyoo tokkos hin qabneef ummanni muslimaa fi dhalli Oromoo hunduu falmuu qabna jechuun erga isaanii godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Aallee irraa dabarsaniiru. An wallahi ergaan ani dabarsu qaamni biyyattii keessa jiru naannoo Oromiyaa irra warri jiru waan kana bakka mormuu qaba bakka waltajjii adda addaa irraa argate irratti fayyadamee koreen kun koree yaada keenya dabarsanii malee akka tokko hin qabanu jennee falmuu qabna jechaadha akka addunyaatti hin kaan akka addunyaa mataa isaatti falmuu qabna viidiyoo dhabne malee waan goonuu dhabne malee kun hedduu guddaa keessa nu galcheera waan ta'eef uummanni musliimaas ta'ee amma dhalli Oromoo ta'e kan isa qabsaa'uu qabu bakka kanarratti. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni musliimaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Goree murtee koree fara barbaaddu hawaasa musliimaa gubbatti dabreen kan gaddan ta'uu fi murtiin kun walitti dhufeenya mootummaa fi hawaasa musliimaa gidduu jiruun kan akkaan booreessuuf addaan fageessuudha jechuun raadaaf kan himanii fi gochi kun seenaa gadhee gidduu keenyatti kaahee kan dabreedha jiraniiru. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Qopheessitoota raadiyoo daandii haqaa akkasumas koreewwan keenya miidhaadhaan garmaleedhaan adabbii jallataadhaan kan sibitti gurtaa'e maatiiwwan koree keenya akkasumas uummata musliimaa biyya keessaas biyya alaas jirtan hundumaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuguma adoolessa 27 koreewwan keenya irratti hiikaa seeraan alaa dhiibbaa mirgaadhaan kan gaggeeffame hundumti keenya musliimonni godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa baay'ee gaddine baay'ee nutti dhagahame inni kun murtiin murtaa'e kun uummata musliimaa fi mootummaa kana gidduu miidhaa gadhee kan uumee fi walirraa fageenya yookaan immoo akka walitti dhufeenya gidduu jira jiru kan booreessedha. Walumaa galatti musliimonni naannoo yookaan magaalaa Goree jirru baay'ee kan nu gaddisiise seenaa keessatti seenaa gadhee gidduu keenyatti kaa'e kan darbedha. Murteen kun kan baay'ee nama gaddisiisuuf murtee hawaasa musliimaa miliyoona 40 fi mootummaa gargar fageessedha. Seenaa duraan mootummoota dabraniin muslimtoota gubbatti gaggeeffamaa ture har'a seenaan sun ofii isaa deebise jechuun akkaataa itti dhagahama isaanii nuuf ibsaniiru. Tarkaanfiin fudhatame yookaan murtoon koreewwan keenya irratti murtaa'e murtoo nama gaddisiisudha. Seenaa keessatti mootummaa fi uummata musliimaa miliyoona 40 ta'uu kan walirraa fageessedha. Murtee baay'ee nama gaddisiisu mootummoowwan kanaan dura uummata musliimaa irratti dhiibbaa uumanii darbanirraa kan adda ta'e seenaan isa ofirra deebi'ee yaade akka balaa uummata musliimaa irratti dhufedha. Tarkaanfii nama gaddisiisudha. Uummannis baay'ee gaddeera. Hawaasni musliimaa magaalaa Goree waggoottan sadaan darbaniif adeemsa mana murtii koree kan tokko tokkoon qalbiin hordofaa turee fi kan bilisaan hiikamu jennee eegaa turreef adoolessa 27 baatii dabreet murtee mootummaan dabarseef kan akkaan gaddi guddaan itti dhagahameef hawaasni kiristaanaa magaalaa Gorees kan isaan wajjin gaddaa ture ta'uu fi murteen kun seenaa keessatti seenaa gadhee uumee kan darbeedha jechuun nuuf gabaasaniiru.
Manni musliimaa murtee kana baay'ee hordofaa ture. Keessuu waggaa sadan darbe mana hidhaa keessatti dabarsaniif. Manni naannoo keenyas kana hordofaa ture. Gadi fageenyaan kana hordofaa ture. Bilisaan gadhiifamu jennee eegaa turre. Kun hin taane tarkaanfiin gaafa adoolessa 27 bara 2007 fudhate. Ummata keenya baay'ee kan gaddisiisedha. Ummata musliimaa qofatu hin ta'in ummata kiristaanaa iyyuu baay'ee kan gaddisiise murtee baay'ee seenaa keessatti seenaa gadhee uumee kan darbedha. Qaamotni mootummaa murtee dabarse kan irra deebi'ee ilaaluu qaba. Boru kan hojii hojjetu hawaasa walakkaa biyyattii kan ta'e muslimtoota wajjin ta'uu isaatiin otoo ofii isaa irra deebi'ee ilaale erga jedhu kan dabarsaniif hawaasni muslimas qabsoo jalqabee kana finniinsa itti fufuu qaba. Qabsoon sababa koreen keenya hidhamteef dhaabbachuu hin qabu. Bifa tokko shaneen wal ijaarree adeemsa qabsoo keenya jijjiiraa qabsoo finniinsuu qabna. Hamma nasriin diinii dhufutti osoo duubatti hin deebi'in saawudha qabna jechuun irra deddeebi'uun ergaa isaanii hawaasa muslimaaf magaalaa Goreerraa dabarsaniiru. Ergaan ani dabarsu tokkoffaa mootummaan yookaan immoo qaamni murtii kana murteesse itoo irra deebi'ee dhaabbate ilaale. Maaliif boreessaan hojii hojjetamu uummata wajjin hojjeta waan ta'eef manni musliimaa immoo qaama uummata Itoophiyaa keessaa tokko waan ta'eef itoo irra deebi'ee of ilaalee jedha. Uummata musliimaatiif immoo ergaan dabarsu keessumattuu manni musliimaa jamaan toohiidha. Isa kana ilaaleetiyyuu qabsoo kanaan dura jalqabee amma finiinutti itti fufuu qaba. Qabsoon kanaan dura jalqabame sababa koreen keenya hidhameef dhaabbachuu hin qabu. Itti fufuu qaba. Bifa finiiniin keessumattuu tokko shaniin ta'ee tooftaa isaa jijjiiraa. Tokkummaan musliimaa tokkummaadhaan dhaabbate qabsoo kana fufuu qaba. Amma diiniin kun nasaramu. Amma diiniin kun nasriin diinii kana dhufuutti qabsoon itti fufuu qaba. Qabsoon gara fuulduraa malee gara booddee hin jiru. Kanaaf qabsoon kun itti fufuu qaba. Gaaffii tokko malee gara fuulduraa isuma kanaan dura caalaa qabsoo finiinsanii irratti qabsaa'uun barbaachisaadha. Keessumattuu tokko shaneen akka kana qindaa'anii odeeffannoowwan jiran wal jijjiiraa hanga diiniin kun tarkaanfii tokkorra ga'utti itti fufuu qaba. Keessumattuu qabsoon itti fufuu qaba. Akka gaaffii hin qabu. Kun gaaffiidhaaf kan dhiyaatu miti. Qabsoon uummata musliimaa kan kanaan duraa caalaa itti fufee adeemuu qaba. Amma yoomitti isa jedhuuf amma diiniin kun nasaramutti walti tokko taanee kabaja amantii keenyaatiif kabaja diinii keenyaatiif jennee qabsaa'uu qabna. Tokkummaan socho'uu qabna yaada jedhuun qaba erga nani dabarsuu kana. Godina waggaa bahat bakki akka masjiidaaf madrasatti tajaajilaa ture ajaja mootummaatiin akka jigfamu murteeffame. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa bakka Angar Guutan jedhamutti mootummaan bakka masjiida hawaasni muslimaa naannoo sanitti argaman akka masjiidaaf madrasatti waggoottan 7 itti tajaajilamaa turan mootummaan bakka kana mana barumsa itti ijaaruu barbaadna sababa jedhuun masjiidichi akka ka'uu murteessuu maddoonni kennanuuf gabaasaniiru. Masjiidni kun bara 2000 kan ijaarame yoo ta'u waggoottan 7 darbaniif daa'immanii fi dargaggootni naannoo sanitti jiraatan quraana fi barnoota diinii kan irraa barataa turan ta'uu beekameera. Qaamonni masjiida kan jijjiirsiisuuf tolchaa jiranis ahbaashota naannoo sanitti argaman ta'uu beekuun danda'ameera. Jiraattonni naannoo Affaar adeemsa murtii bakka bu'oota hawaasa muslimaa balaaleffatan. Jiraattonni naannoo Affaar adeemsa murtii bakka bu'oota hawaasa muslimaa ilaalchisee gaafii mootummaa irraa isaaniif ka'eef irratti koreewwan bakka bu'oota nagayaati mootummaan dogoggora jechuun sagalee tokkoon balaaleffatu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Ummanni Affaar koreewwan hawaasa muslimaa deeggaruun walgahii mootummaan deeggarsaaf waame irratti ejjannoo isaanii calaqqisiisaniiru. Jiraattonni fi dhalattoonni naannichaa hordoftoonni amantaa biroos walgahichaa irratti kan hirmaatan yoo ta'u manni murtii kan gaaroo mootummaa kenne sagalee tokkoon kan balaaleffatanii fi aangaa'onni mootummaa naannichatti argamanis bakka bu'oota hawaasa muslimaa ifatti kan deeggaranii fi muslima ta'uu isaaniitiin tokko ta'uu qabna jechuun aangoo siyaasaa kan amantii isaanii dursan ta'uu beekuun danda'ameera. Itti gaafatamaa naannoo Sumaalee fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jijjigaa kan ta'an Abdii Muhammad Umar barnootni Abaashii Sumaalee keessatti akka baratamu mallatteessan. Yeroo jalqabaa mootummaan Itoophiyaa uummata Abaashii biyyattii keessaa qubsiisuu uummatnii fi aangaa'onni mootummaa olaanoon hedduun isaanii osoo hin qeebalin mormuun isaanii ni yaadatama. Isaan morma keessa tokko kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jijjigaa kan ta'an obbo Abdii Muhammad Umar ta'uun isaanii ni yaadatama.
amma garuu dhiyeenyatti baate kana keessatti bulchiinsi magaalaa Jijjigaa obbo Abdii Muhammad Umar ummatni Abaashii ummata nagahaa ta'uu isaanii qorannee hubannee jirra. Kana booda Abaashiin magaalaa Jijjigaa irraa kaasee naannoo Somaalee hunda keessatti akka baratamtuu fi fudhatama argattu jechuun bulchiinsi magaalaa Jijjigaa fi Abaashonni waliif mallatteessuu isaanii dhaga'ameera. ummatni Abaashii naannoo Somaalee keessatti erga fudhatama argatanii jalqabe waraana liyyuu poolis jedhamu waliin waliif galuun ummata dirqamaan Abaashii fudhachiisuuf socho'aa jiraachuun isaanii dhagahame. Ummanni muslimaa naannoo Somaalee fi musliimoonni magaalaa Jijjigaa Abaashiin fudhannu jechuun diddaa isaanii mul'isaa jiraachuu maddoon oduu kenna naannawaa irraa nuuf gabaasaniiru. Erga Abaashiin magaalaa Jijjigaa seente kaasee dargaggoonni magaalaa Jijjigaa walitti qabamanii walgahii fakkeessanii Abaashii barsiisuuf yaalanis walgahiin isaanii waliigaltee malee yeroo hedduu xumurama akka jiruu fi kanuma walitti dargaggoonni lama kan maqaan isaanii ammaaf hin beekamin hidhamuu isaanii beekameera. Dargaggoonni hidhaman kun magaalaa Baabbillee irraa yoo ta'an madrasa barachuuf Jijjigaa akka jiranii fi ammaaf garuu madrasa itti baratan irraa qabamanii gara mana hidhaa Finfinneetti kan geeffamanii fi Finfinnee mana hidhaa kamitti akka hidhamanis kan beekamin ta'uu ibsamee jira. Kanaaf namoonni naannawaa Somaalee jiraattan oduu naannawaa sanitti argamu nuuf gabaasuun dirqama islaamummaa akka baatan waamicha isaniif dabarsuu barbaanna. Wiixata darbee sagaleen keenya dhagahamuun Afrikaa kibbaa walgahii guddaa adeemsise. Murtii seenaa bakka bu'oota hawaasa muslimaa irratti darbe ilaalchisee marii sagaleen keenya dhagahamuun Afrikaa kibbaa waamee irratti musliimoonni lammii biyya keenyaa kan magaalota adda addaarraa walitti qabaman aarii isaanii ibsataniiru. Saganticha irratti bakka bu'oonni hawaasa muslimaa ustaazonni kan argaman yoo ta'an saganticha haasawa Sheek Muhammad Aminii fi ustaaz Usmaan Ahmediin banamuu beekameera. Haasawa isaanii irratti nagaa kan barbaachisu qaama nagaa barbaaduuf malee mootummaa abbaa irree akka wayyaane kanaaf miti amantiin keenya amantii nagayaati kun immoo qaama nagaa barbaaduuf qofa jechuun haasawa kan bana yoo ta'u walgahii kanarratti afaan Oromoof afaan Amaaraatiin hogbarruuwwan qabsoof nama kakaasan bifa walalootiin kan dhiyaatan yoo ta'u ulamoonni marii kanarratti argamanis mootummaa wayyaane bakka nu hin bu'u nuti hawaasa keenya kan amantii biroo hordofan wajjin walitti nu buusuuf wanti inni hin hojjenne hin jiru jechuun haasawa cimaa taasisuu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Sagantaa kana irratti Sheek Isaaqis qooda fudhachuudhaan muhaadaraa cimaa hawaasaaf taasisaniiru. Jaarmayni muslimtoota Itoophiyaa alamiin kan Houston Texasitti argamu murtee seeraan alaa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa irratti darbe ilaalchisee ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. Odeeffannoo dabalataa obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam qindeeffatee dhiyaate jira. Ibsa ejjennoo musliimoota Itoophiyaa al-amiin kan Houston Texasitti argamu irraa murtii seeraan alaa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa irratti darbe ilaalchisee bahe. Diraamaan adeemsi murtii seeraan alaa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa dabalatee gaazexeessitoota, artiistootaa fi aktiivistoota irratti adeemsifame ture adoolessa 27 goolabameera. Mootummaanis ifatti murtii siyaasaa kan dabarse yoo ta'u obboleewwan keenya qulqulluu irratti hidhaa waggaa 7 hanga 22 murteessee jira. Murtiin kunis kan gaafii mirga hawaasni muslimaa kaasee fi kan hammiilee hawaasa muslimaa miidhuuf darbe waan ta'eef yoomiyyuu caalatti qabsoo nagayaatiif deeggarsa keenya ibsuun marii hawaasa wajjin taasisne ibsa ejjennoo qabxiiwwan armaan gadii baasne jirra. Gaafiin mirga hawaasa muslimaa guutumaa guututti deebii akka argatan koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa kan karaa seeraan alaan hidhaman adabbiin murtii waggaa 7 hanga 22 itti murame lakkifamanii fi hawaasa fi maatii isaanii kan akkaan isaan jaalatanutti akka makaman qabxiileen gubbaatti ibsamanii fi walabummaan amantii lammiiwwan kabajame hidhaa fi roorroon hanga dhaabbatutti deeggarsaa fi wareegama bifa kamiinuu kan dimtsaachinis samaa wajjin ta'uun qajeelfamoota kamiyyuu hojiirra oolchuuf qophii jiraatu keenya nuti miseensonni dhaaba musliimoota Itoophiyaa al-amiin qabsoo jalqabame galmaan ga'uuf wareegama nu irraa eeggamu kamiyyuu wareegamuuf qophii ta'uu keenya ni ibsina. Murtii darbeen wal qabatee hawaasni muslimaa biyya keessa jiru kan hubachuu qabu karoorri mootummaa akka nuti abdii kutatuun qabsoo keenyarraa duubatti deebinuuf kan murteesse ta'uu hubatuun injifannoo rabbiin irraa malee eessayyuu akka hin ta'in beekuudhaan murtee seeraan alaa murteeffametti osoo hin rifatin qabsoo keenya kan fuulduraaf akka qophoofnu fi waamichi isinii taasisna. Daandiin qabsichi irra jiru daandii sirrii waan ta'eef gaafii keenyas ta'ee qabsicha dhaabsisuun kan danda'amu deebiin yoo deebifame qofaa waan ta'eef mootummaanis itti yaaduun gaafii mirgaa hawaasni muslimaa kaase deebii kennuu fi namootan hidhaman hiikuu qofaan qabsicha kan dhaabuu danda'u ta'uu hubachiisna. Nutis gargaarsa rabbi keenya kadhataa hanga dirree injifannootti dimtsaachinis samaa yookaan sagaleen keenya dhagamu wajjin kan deemnu ta'uu ni mirkaneessina.
Community Muslimota Ethiopia Al-Amin Houston Texas irraa August 10 2015 gabaas qindaa'eef Abbaas ibn al-Islam. Musliimoonni magaalaa Finfinneetti dhuma baatii Ramadaanatti qabamanii mana hidhaa Maakalawiitti hidhamanii turan isaan 5 hiikamuun isaanii beekame. Musliimoonni magaalaa Finfinnee irraa baatii Ramadaana keessa masjiidota adda addaa irraa humnoota mootummaatiin ukkaanfamuun isaanii ni yaadatama. Musliimoota basaasota mootummaatiin ukkaanfaman kanneen gidduu isaanii lakkoofsaan 5 kan ta'an kamisa darbee kan lakkifaman ta'uu maddoonni kennanuuf gabaasaniiru. Basaasotni mootummaa yeroo hidhaan raawwataa turanitti akka isaan buufata fayyaa naannoo Kaasaanchisitti argamu kan akka turan taasisan yoo ta'u achi booda gara mana hidhaa soostenya kan geessanii ture ta'uun beekameera. Musliimoonni kun mallaqa biyya alaarraa argattu jechuun kan himataman yoo ta'u beellama mana murtichaatiin guyyoota 22 hidhaa turuun waabii mallaqa 2,000 kennuun kan lakkifaman ta'uu maddoonni nuuf eeraniiru. Dhaabbanni tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. Dhaabbanni tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu irraa murtee mootummaa wayyaanee koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa musliimaaf obboleewwan keenya irratti dabarse ilaalchise ibsa ejjennoo dhaabbanni tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa baase akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Guyyaa mootummaan barsiisaa Abaashii dirqamaan muslimtoota biyyattii irratti fe'uuf ka'ee fi tarkaanfii seeranaa giddu galeessa awwaadaatti fudhatu jalqabee irraa kaasee nuti musliimoonni lammiiwwan Itoophiyaa kan Saawud Arabiyaatti jiraannu tokkummaadhaan irra deddeebi'uudhaan mootummaa addawaa'if dhiibbaa mootummaa waan muslima biyyattii irratti taasisaa jiru akka dhaabu jiddu lixummaa amantii kan ifatti mul'ataa jiru akka dhaabu dhiibbaa dhaabbilee amantaa kan uummanni dhaabbilee isaa hin bulchineef taasisaa jiru mootummaan akka dhaabu gocha lammiiwwan muslimaa mirga biyyaalessaa irraa fageessuu fi iccitiidhaan taasifamaa jiru akka dhaabbatu duulli barsiisaa Abaashii kan mootummaadhaan biyya alaarraa fidamee dirqamaan dhaabbilee amantaa keenyaa irratti akka babal'atuuf taasifamaa jiru akka dhaabbatu gufuuwwan uummanni muslimaa akka majlisa isaa kan barbaade akka hin filanne taasisan akka kaafaman angaawonni mootummaa qabxiilee armaan olitti tuqaman kanneen raawwatuun mirga uummata sarbaa turan kan hanga ammatti tokkummaa hordoftoota amantii muslimaa fi jibbaansa qaban kan aangoo isaanii cunqursaa fi uummata addaan baasuuf itti fayyadaman murtiif akka dhiyaatan ergamtoonni nuti gaafiiwwan mirga keenya sadaan akka nuuf gaafataniif erganne kan yeroo adda addatti waajjiraalee mootummaatti argamuun angaawota mootummaa wajjin mari'ataa turan kan mootummaa namoota qulqulluu ta'uu isaanii mirkaneessaa ture kan gaafiin isaan dhiyeessan gaafii mirga ta'uu miidiyaaleen mootummaa kan adda addaa mirkaneessaa turuun turtii xinnoon booda basaasota mootummaatiin sodaachifamaa eegaa turan booda ukkaanfamanii kan gochi suukanneessaa irratti raawwatamaa turan qaamonni gochoota suukanneessaa kana isaan irratti raawwatanii fi angaawonni gocha suukanneessaa kanaan duuba taa'uun ajajan seeran akka gaafatamanii fi gaafii mirga keenya akka nuuf deebi'uuf irra deebinee gaafataa turree jirra. Kun hundi eeganuu irratti raawwatameedha bakka bu'oonni keenya kan hidhaman kan toorchii godhaman kan roorrifaman kan keewwata shororkummaatiin himataman kan dharatti akka ragaan itti rageeffamuuf ministeerri haqaa baajeta baasuun adeemsi murtii lammiiwwan rifachiise fi seenan dukkanaa'an manneen murtii mana haqni irraa argamu ta'uu dhiisanii kan meeshaa mootummaa wayyaanee ta'uu kan uumame. Bakka bu'oonni keenya kan qabaman yeroo gaafilee sasalphaa sadii qabatanii waajjiraalee mootummaa irra maruun karaa nagaatiin deebisiisuuf yeroo ifaajaa tura'us yakki isaan itti himatamanii fi roorroo isaan roorrifaman yeroo yakka hojjetanii fi ragaa ittisa dhiyeeffadhaa jedhamanitti kan biyyatti keessa haqni xinnumayyuu hin mul'anne biyyatti keessatti sirni abbaa irrummaa kan babal'atee akka ijaarsa aangoo mootummaatti kan sadarkaa olaanaa irratti argamu ministeerri haqaa fi ministeerri manneen murtii federaalaa kan aangaa'ota abbaa irree muraasan oofaman ta'uu dhugaa jiru ifatti manni murtii isaanii kan nu irratti mirkaneeffatanii bakka bu'oonni keenya nuti wareegamuun dhugaa jiru uummanni guutuu biyyattii fi kan addunyaas haa dhaga'u jechuun qulqullummaa isaanii fi ragoota dokumentii fi kan nama dirreetti baasuun seenaaf wareegamaniiru. Nuti isaaniin qabeenya biyyittii sababni jennuuf abbaa irrummaa hardhaa ifatti mul'ate kana isaan dursanii beekuun mana murtii kan dhiyaannuuf haqa argatuuf osoo hin ta'in seenan galmeessuufidha jechuun abbaa irrummaa mootummaa nuuf ibsu isaaniitiin kanaaf kan nuti isaan qabeenya biyyittii kan jennu nutis dhugaa kana irratti hundaa'uun bakka bu'oonni keenya kan mootummaa yakka isaanii malee keeyyata shororkummaatiin himatuun adabbii guddaa hidhaa umrii 22 hanga hidhaa waggaa 7 itti dabarsuu isaanii kan balaaleeffannuuf qulqullummaa isaanii mootummaan Itoophiyaa fi aangaa'onni isaa kan murtii kana dabarsan bareechanii kan beekan ta'uu ni beeksifna. Gochoonni yeroo adeemsa murtiitti turanis dhugaa kana ni mirkaneessu. Kanaafuu murtiin siyaasa bakka bu'oota keenyaa irratti darbe akka irraa kaafamuu fi akka bilisatti laakkifaman akkasumas
hiraarama isaan irratti dhaqqabeef mootummaan gumaa akka kafaluuf ni gaafanna. Biyyattiin biyya ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam bara 1400 duratti biyya haqa ta'uu ishii mirkaneessaniif waan taateef mootummaan gochoota seeraan alaa uffatuun mootii abbaa irree olaantummaa siyaasaa mul'ata isaa taasifatee jeequmsa biyyattii keessatti kaasuu irraa deebi'uun biyya olaantummaan seeraa itti mirkanaa'ee haqaan bultu akka taatu waamicha ummataawaa ni dhiyeessina. Nutis gaafii mirga amantii biyyaalessaa kan bakka bu'oonni keenya itti kanarratti hundaa'uun qabsoo nagaa kan hanga dhumatti itti fufna. Bakka bu'oonni keenya qabsaa'ota malee qabsichaa miti. Hidhamuun isaanii qabsoo keenya darana cimsa. Kanaafuu nutis cimnee hanga dhumatti itti fufna. Shawwaal 22,436 August 7 2015 dhaabbata tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa Saudi Arabiyaa Riyaadurraa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan oduu keenya guyyaa har'aaf qabanneessaniif dhiyaannee kana fakkaatu. Qophiiwwan keenya hafan wajjin nu wajjin tura. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya hawaasni keenya muslimaa kallattiilee adda addaadhaan ibsa ejjennoo baasuudhaan balaaleffannaa isaa dhageessisaa jira. Hawaasni keenya muslimaa magaalaa Riyaaditti argaman sochii cimaa gaggeessuudhaan ibsa ejjennoo baasanii jiru. Ejjennoo isaan baasan akkaan cimaa. Akkasumas hawaasni keenya kana muslimaa Houston Texas argamus ibsa ejjennoo baasaa jiru. Qaamotni mootummaa kun koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa qofa hin hiine murteen kan darbee hawaasa muslimaa guutuu irratti. Kanaaf mootummaan kun deebi'ee akka of ilaalu koree fala barbaadduu bilisaan akka lakkisu qabsoon kun hamma dhumatti kan itti fufu ta'uu isaa mirkaneessaa jiru. Qabsoo kana cinaa wanta barbaachisu hundaan cinaa kan hiriiran ta'uu argisiisaa jiru. Hawaasni keenya muslimaa kan naannoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Goreef akkasumas aanaa Aalleetti argaman qabsoo kan hamma xumuratti finniinsina jedhaa jiru. Mootummaan seenaa badaa fokkataa raawwatee jira jechuudhaan balaaleffannaa isaanii dhageessisaa jiru. Qabsoo kana kallattii hundaan finniinsanii itti fufuudhaaf qophii jirra jedhaa jiru. Naannoleen biroos ciminnaadhaan akka cimanii wal dammaqsanii wal ijaaranii socho'an dhaanfaa jira. Eeyyen qabsoon kan hunduma keennati. Carraa argame hundatti qaamota mootummaa wajjiidhaan waltajjii gaggeeffamu hundirratti akka dhiyeenya kanatti diyaaspooronni misoomadhaaf waamamanii gara biyyatti deeman galma abbaa gadaa keessatti angaawota mootummaa onnee guutuudhaan angaawota mootummaa gaafii ciccimaa akka gaafatan maddeenni keenya waltajjii keessatti argaman nuuf gabaasanii jiran. Kanas hawaasa keenyaaf oduu jiru dhaqqabsinee jirra. Abbootiin keenya maanguddoon kan Minnesota irraa akkasumas dargaggeessi South Africa kibbaarraa deeb gaafiiwwan ciccimoof bilchaataa gaafatanii hawaasni muslimaa waltajjii irratti argame harka isaanii tumuudhaan deeggarsa kanaaf qaban argisiisanii jiru. Eeyyen carraa argame hundatti hawaasni keenya kallattii kamiinuu gaafiiwwan mirga ummata keenyaa kaasuudha qaba. Gaafiiwwan mirga ummata keenyaa kaasuudha qaba gaafachuudha qaba. Cal'isuudhaan qabnu. Duulli kun duula amantii keenya irratti gaggeeffamaa jiru. Kanaaf tokkummaa keenya eegnee kallattii hundaan qabsoo kana finniinsinee fuulduratti geessuudha qabna. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kana taasisuudhaan turtii gabaabduu Sheek Ali Jimmaa wajjiidhaan taasifnee qabna. Sheek Ali Jimmaa guyyaa har'aa ergaa gabaabduuf bilchaattuu taate hawaasa muslimaaf akkasumas maatiiwwan koree fala barbaadduuf qaamota qabsoo kana gaggeessan hunda isaaniif ergaa nuuf dabarsanii jiru. Ergaan isaan dabarsan maalidha? Nu wajjin tura. Maaftu kamaa islaamummaan koo maafu bamaa egaa lammeen koo maaftu bamaa madrasaan koo maaftu bamaa egaa masjidni koo maaliif ما جلسا فتنة نهند أركا إنك بلو ربي كيان غرغارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا كم نجا فيا؟ أيام نجا كم جهل. الحمد لله رب العالمين. تكوري فلا برباد واسا مسلمة رتي دربي كنا هردفه حالا مرتي كنا هردفه وانت سنتي دعامي أكا دعي فتوتا كنا دافي إرجال ودا برستانيف توري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين dhugaattiga wanni gartanii amri islaamaatii fi amri muslimaa taasisuu yeroo ammaa kana keessatti obboleeyyan keenyaa murtii gartee koree fala barbaaddu ummata islaamaatii fi dhaabbattee nagaa barbaadaaf dhaabbatte tana rakkoo isaanirra ga'e kanaaf ummanni hawaasni gartee tamsaasni bal'aan kun agartee dhaabbachuu qabaa. Isaan waan isaanirra jiru hojjetanii jiranii waan isaanirra ga'eef agartanii ga'ee isaanii dabarsanii jiranii murtii namaa fudhatan malee murtiin rabbii ganaadha. Kanaafuu gartee nutiin hawaasni ala jirru akka ulamaatti ulamaan akka qabeenyaatti warri qabaataadha. Akka gartee hayyootaatti warri hayyuu akka hawaasaatti warri hawaasaa maal dabarsuu qaba maal godhuu qaba kan jedhu gartee gaafii namni cuftinuu of gaafachuu qaba jechaadhaan dabarsa. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaaz kun ergaa kan cimaaf ergaa guddaadha keessattuu hawaasni ala jiru ulamoonni illee hawaasni muslima biyya alaa keessatti argamu ka ardii Awurooppaa Ameerikaa ka biyya Eeshiyaa keessatti argamu akka inni wal jajjabeessee tokkummaa isa eegee waan isaanirraa eeggamu akka taasisanuuf ergaa cimanuu dabarsitanii mee wanta kan akkamiin raawwachuu danda'an fakkeenya hawaasni bakka bal'aadha addunyaa kanarratti faca'ee ka argamu qoonni isaan bahuu qaban maalidha qabsoo kanaaf warri sun callaan aarsa kafalee mana hidhaa keessa darbame namni kaan ka callisee ofirraa rafta waan hin qabneef mee maal hojjechuu qaban hojiin isaan irraa eeggamu maali gaheen ulamaa'ii maalidha kaammoo hawaasa maalidha jettaniiti nu addeessitan ustaaz jazaakumullahu khairan. Ummanni cuftinuu akkuma amma siin jedhe gartee namni cufti gahee ofii qaba nam tokko namni tuffatamu hin jiru hawaasni gartee akka hawaasaatti ulamaan akka ulamaatti barattoonni akka barattootaatti warri gartee abbaan agartee aangoodhaa agartanii akka aangoo qabutti ka ulamaa akka ulamaatti ka diinagdee akka diinagdeetti namni cuftinuu gartanii gahee isaa gartanii duuba fudhachuu qaba kunillee wanni barbaachisu warri ulamaadhaa gartee bakka jiranii walitti dhufanii waan duraanuu dabarsee jiru hayyattillee dhaamsa guddaa dabarfatee jiru lafaa qaba dhaamsi sunillee gartanii karoora barbaachisaa ulamaa walitti dhufanii akkam taanuu jechuu barbaachisaa akkasuma gartanii warri daldaltootaa walitti dhufanii akkam taanuu jechuu barbaachisaa diinii ofiitiif illee gartanii taariikni illee gartee waan rahmata namaan gooneef taariika kanaaf illee waan khayrii takka dabarsuun dirqama waan ta'uuf marii guddaadhaa fi wal dhageettiidhaa fi tokkummaadhaa fi lallabanii wal yaamuuf wal jalaa dhaga'uutti haajomnaa jecha nan dabarsa inshaallah taala walgahii keessa jirallee dhiifama kanaa wajjin gartee duuba inshaallah ganallee dabarsuuf hin jiraadha hawaasa xiyyaaf maaliif jennaanii ammayyaa gartanii waan khayrii gartee rabbi nuu qopheesse kanaaf miidiyaa gurguddaa irratti illee waan argamuuf TV irratti illee proogiraaman qaba akkasuma gartanii raadiyoo irratti illee proogiraama guddoodhaan qaba raadiyoo adda addaatti irratti illee waan dabarsa gartee guddoo dabarsaa jiruuf jecha gahee kiyyaan illee gartee gara kiyyaan dabarsuudhaaf dirqama kiyya ta'uu hubadheetiin jira. Jazakumullahu khairan mee hawaasa maatii koree fi akkasumas hawaasa biyya keessa jiru kan gaddi guddaan itti dhaga'ame maatii koreedhaaf dhaamsisan dabarsitan jechuu barbaanne dhumarratti ustaaz. Maatiidhaaf illee gartee duuba isinillee inshaallah taala yoo rabbi jedhee rakkoon kunii fi murtiin agartanii godhame kunillee hawaasa gartee ummata islaamaatii fi diinii islaamaa irratti godhame malee obboleeyyan keenya gartee ammaan tana mana adabaa kaaniitii jiran sana irratti hin godhamne isinillee akka gartanii maatii gartanii obboleeyyan keenyaa maatii ulamaa keenyaa maatii warra gartanii kolee fala barbaaddu kun hidhamenillee isinillee hin gaddinaa hin rakkatinaa waliin jirraa waliin dhaabbannaa abshiraa bakka jirtanittu bakka macarrashaatitti waliin jiranna bakka xumuraatitti waliin jirra jechaan dabarsaa. Jazakumullahu khairan ustaaz turtiin wajjin taasistaniif wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh umriin dheeradhaa rabbiin fayyaa keessan bakka jirtanutti sanaa tiksu. آمين ولما نواتك ربي إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما استكما إسلام ما فبما إقال منكو ما افتفما مدرسانكو ما افتفما إقا مسجنكو مالف 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 ما جلسه فتنة هند أركا إنك بلو ربك ينقر غاركا kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii kutaa 81ffaadha. Dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansuudhaan qophiin keenyaa qophii qalamaati. Qophii keenyaa qalamaa guyyaa har'aa keessatti
Drama wasiyyaa kuteetafaaf xumuraa qabannee dhiyaannee jira. Drama wasiyyaa wajjin turtii gaarii. Wassalaamu alaykum jedhesiniin gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahee yaa Allah nama diin keetii jajjabae. Qophii qalamaa birri wanni rabbiin uume qalama ableen qalamaatis qalama dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattu hogbaruudhaan haasofina toltuu wal ajajinee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsu buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توليكا أبلسكين فرحان قلت سوين اللي تهو إسان اللين فري أبان عثمان نفديسان كيسا تبكو الحمد لله جولي قاري كان ديساني ديما أبان عثمان مشانا من القرآن النوغان يكوني سوران إنك أدلين سورة غريدة إقرأ أكا برچو قبل اللي كان نقول على كل حال فرحان مشان ثاني تنانكون كان القرآن حفظوا دنده قمصاتي أبان عثمان كان في منتي رب رحمة عقلو في غافل بنجرانسان يرو دكتور شفراو دكتور جولي وقا قرصدتي عمرين ثاني قرصدتي قلتي قرآن كم برني كان غافل جرساني رايكاسي دكتور شفراو إيجا كاس جاني بود تيكي سنين مشان براتي قرآن حفظيتون أخبار رسالين دكتور ينتي ترتر جتشو قبضني عند جيران لقادا يا ده هاي نمني دكتور تي أمتا في يدمالي أمتا قرار رامكسا لقادا نمني دكتور تي أمنتي نما خيسان نمني سينو وان سلالة ندو سلالة نحن سينو ترتوري والي دكتور جتشو نندينيوني لقادا دكتوري وان قتشو كابوفي وان قتشو هنكاوني أدفاسي بيكا يا ده هاي رتوري قلا ياو دكتور مامبر ورا يا دقيس برا من سيتها بسلاو الرواية ثاني فوني بيكنا والواف كانني وندا فمي مثلا عارفنو ترتر وجنة هاي عم تطلع تاتي الرودي قال لي الران ترى وني من كان كيس تولي كابني في جويا صديقين جرا تازيا أبا عثمان إيجا أركا مطمئن وياني تي لبون ثاني أكبه لكن جرا ilmi isaanii hangafni Usmaanis nu keessa jiru akkasuma akaakaanis akaakoon Usmaan yookiin immoo abbaan Usmaan illee ni jiru hundaafuu isaan illee waan nu dhaabanni qaban nuti illee warri har'a taaziyaa kanarra dhufne ergaawwan tokko tokko walii dabarsina mee Usmaan ilma isaaniitiis hangafaasi gadda akka beekatti dhagahame illee ergaa maatiiwwan isaatiif akkasumas warra taaziyaa kanarratti argamaniif dabarsuu yoo jiraate dursa carraa ilma isaaniif kenna Usmaan falyatafaddal mashkuura wa mahjuura. Egaa maalana hasaa jetteeti abbaan kan ko haalin itti du'e baay'ee kan isin gaddisiisudha baay'ee kan namatti dhaga'amudha. Manuma akkuma manaa beedhaani kan hafe kalaawiitti biizaa baafachuudhaaf jalqaba waan kana kan inni nutti taasisee deeme akkuma salphaatti wanti kun ni dhufa jennee yaadne nuti akkuma manaa been achitti hafe maal isa qofa hiriyaan isaaniillee sheeyyaashin akkuma amma achitti hidhamanitti jiru waan tokko gaaffiidhaaf illee karaa nu dhawwaniiti waan tokko gaafachuu hin dandeenyu nuti. Abbaa keenya reenfa isaayyuu akkatti itti baafne nutu beeka. Abbaan keenya jennu du'een jedhamu dhiisa boo wareegame malee. Isin amma karaa barjeeffatee deeme. Isin amma guyyaa sadiif deddeebitanii na gaafattaniittu. Galatoomaan jedhu galatoomaa jedhamu ormaani garuu jazaa keessa rabbi isiniif haa kaffalu.
Ana abbaan kiyyan du'e miti ammas abbaan kiyyan du'e wareegame diiniif jechee eegatee wareegame hin shahide egaa maalummaa shahida ammaan isinitti himu egaa anamma maalamma wanti jette ilma keenya egaa ammaan kanarraa kanarraa eegamu ani akka goote ananna dhaggeeffadhaan abaafadhutti naa gala wanti isin jettan hunduu naa gala dhaggeeffadhaa naaf ba'u gonaan dubbanne namatti ibsadhu dhabeeta callisite amma abbaan kan godhuun ta'in abbaan kiyya waan naa dhiisee deeme tokkoon qabu diiniidha malee abbaan kiyya kan na dhaalchise diinii qofa amma kan narraa eegamu diinii isaa kana qabadheetan kan inni hin jalqabinis kan inni jalqabes kaafadheetti baleet hundumaa kaka'umsa haaraadhaan bakkaan ga'uudha kaayyoon kan qo'an ummata islaamaa hundi keessan akkana cinaa taatan abdiin qaba hundina cinaa qaba amma kaayyoon kan gara fuulduraatti malee duubatti miti daran caalaan itti deema kan inni jalqabisan nan jabeessaa malan duubatti hin jedhu kaayyoon kan kookan dhugaadha Usmaani hiriyoonni isaa baay'eetu ni dasduru dhuguma abbaan isaa ni du'e jennu ni wareegame diinii jecha shahiidi ta'e warri sababaa diinii jecha lubbuu isaanii dhaban kan lubbuu isaanii wareegame durii isaarraas baay'een jiru arrallee warra maneedhaa keessa dararamaa jiran koreewwan muslimaatii fi akkasumas warreen muslima of hojjetan warra karaa sunnaa qabatan yeroo cufaa daandiin sunnaa kun gufuu baay'eetti abshiru waan akka rakkoon qabu abbaan kee kan isii qofarraa osoo hin ta'in muslimtoota mararaa deemee diinii qaraasaa turanii bakki isaan itti qaraasaa turan sanarraan tana darsoon isaa baay'een faca'anii jiru garuu inshaallah rabbii walitti haa qabu rabbiin beekaa biraa bakka nuuf haa buusu jenna mee hiriyaa Usmaanii fi Usmaanii wajjin akkaan kan wal dhiyaatan roobsanilleen kun sababaa kanaaf jecha kaampaasirraa yeroodhaaf barnoota isaa dhiisee dhufee jira innilleen ergaa gabaabaa nu dabarsuu qaba mee wasiyyaa inni nuuf kan nu dabarraa فلتقدم أشكر الله جل دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا عليكم السلام وكيف بدو ما يمتع ديفا مسننجا أو أسندورا بكمو برمسا برتوتا مسلماتي ونركوت هدورا أكما نسندورا إسنفكا سوفيالتي ديبا ماتي ديبا أواسا takkaa'uu hiriyaa fi kana fakkaatan akkasumas rakkoo siyaasaa dhiibbaa mootummaatiin kanneen kana fakkaataniin jechuudha. Asiin dura guyyaa abbaan kiyya sababa kutaa 10tti siri'eetti takkaa'uu 3.8 qabxii finnaan gammadanii hiriyoota koo affeeranii achirratti haasawaan isinii godhe dhiibbaa maaliitiin akkaan barnoota dhiise isiniif himeetiin jiru sunis maali? Kan maatiitii jechuudha dhiibbaan maatii akkamitti sadarkaa gadiitiin anamma akkuma isin beektan isiniif haaraa miti yaa'u namoota maatii isaa rakkisaatii fi namoonni karaa deemuutti rakkisaa ture ta'uun koo beekamaan. San hunda wanni godhuun nagee dhiibbaa maatii guyyaa isiniin jedhu haadhaa fi abbaan kiyya gaafaan an xiqqaasan diin rabbiin an qaraasifne. Kanaaf jecha maalummaa haadhaa fi abbaa ulfina isaan qaban hin beeku ulfina rabbiiti jechuudha. Kanaaf waan takka kabajaa takka isaaniif hin kennine rakkoon isaan rakkoo ifiif gaafa san nan barsiisaniif rakkoon kun isaanirra gahaa ture. Akkasumattis dhiibbaa saniin eegaan dhiisee ture booda an gama barnootaatti hin deebi'e. Garuu saahiba kiyya Usmaan kanaas abbaan isaanii garuu sadarkaa gadiitti isaan barsiifatus kabajaa guddaa isaaniif kenna ammaali garaagarummaan kunii je'eetii yaadaa ture jechuudha garuu amma abbaa isaanii dhabuu kanaaf jechuun fi Usmaanii adda addummaa isin jidduu jiru jechaadha abbootii kabajuu irratti akkas jechuu keeti miti san ittiin deemaa jira xiqqoo hin jarjartanis akkasumatti saahiba kiyya kana har'a abbaa isaa dhabuun baay'ee na dhaga'amu gaa anaaf abbaan kiyya ni jira inni garuu amma abbaan qabu yataamaa jedhamu jechuudha kun waan baay'ee akkan nama rakkisu namaas yaaddeessuu qabudha. Inshallah rabbi sabrii walumaanuu nuufaa kannu jecha dhiibbaan kaanitti waggaa dabarree kunoo rakkoon yuunivarsiitii fi bakka biraa jiruus kana
dhiibbaan hiriyyaatis akkasumatti hiriyyaa baddaa saahibuun barnootaa fi karaa qajeelumsa ummata affeeruu fi ifiifis affeeramuurraa baay'ee nama dogongorsiisa. Kunis waanuma asiin dura nurrattii fi hiriyoottan koo kanneen hafan irratti mul'achaa jirudha. Kara dhiibbaa mootummaa kan jennetti waggaa dhufne ammaan alhamdulillah san hunda keessaa rabbiin na baasee gorsa hiriyoottan koo kanneen adda addaa akka doktor faan naaf godhaniin barnoota deebi'ee ammaan tana sadarkaa yuunivarsiitii kana dhaqqabe. Waggaan achi seenu garuu rakkoon guddoo jira. Duraan wanni beekamu mootummaan dimokiraasiidhaa maalii jedhameeti. Garuu dimokiraasiin har'aan tana achitti agarre tan biraati. Hijaabaan gibbii hin seenamu mooraa mana barumsaa sana. Duraan ni jira ture eeguma nuti ammata lammaffaa faa geenye wanni kanaatun eegalamte jechuudha. Garuu hanga sa yuunivarsiitii biraati irra ture nutis carraan kun nu dhaqqabe jechuudha. Salaata bakka sanii nu ari'an alli akka biraa. Achirratti dhalaan muslimaa hijaaba akkan kaayyannee niqaaba akkan kaayyannee jedha. Taan immoo paantiidhaan akka seentu hayyaman. Duuba barnootaa fi qo'annaarraa nu shaakaltu. Maaliif kun tahaa tanama shaakaltuu tanaa waggaa jenneen? Lakki kun hin ta'u as keessatti heera mootummaatiin hayyamamaa miti nuun jedhu ka hijaaba. San immoo waan feete abbaan waan fedhu uffachuu mirga qabamu hin ta'uu nuun jedhan kun. Sanis gaa waan haguuggatteef ta'ee miidhaan inni fide hin beekne. Tasilaa ijji namaa irraa qoxxobamtee namni qalbiidhaan isitti hin aayilisnee barataan akka sirriitti qootee qabxii gaarii fiduuf kan silaa tajaajiluu sanan ture. Akka ilaalcha namaatii fi akka ilaalcha kiyyaattis aan guututti kana wanneen itti amanu. Rabbiinis waan irra caalu nu beekaahee kana nuuf fide jechuudha. Duuba tun arra hin taatu yaan. Kara biraatiin achi keessa areeda dheereessinee surree takka kofoo teenya tantu gabaabsinuuf waan biraatii uumamu jira ammaan tan jechuudha. Dhoorkaadha kunis akka sanitti. Akraarii jedhame ilaalcha farra leellistummaa maarree jettana miidiyaan galgalaa ganama isinitti kijiba waan ta'eef jecha ani isinirra hin beeku. Kanaaf salaanni bakka nu dhorkametti garuu diin keenya gaa dirqama namni salaanne islaamaa miti waan nuun jecha islaamummaa keessa seenuuf kunoo barnoota addaan kutee ammaan tana karaa hawaasa kiyyaatti gadi bi'eetiin jira. Sitti namni dhorkwaan hin jirre. Dhiibbaan jalaa kaasee hanga gubbaatti jirtu tana gama kiyyaan narra geesse jechuudha. Inshaallah wasiyyaan guddoon an isiniif dhaamu hawaasni keenya kun arra callistanii waggaa nuti akkatti isinitti as dhufnees callistanii waanuma gubbaa isinii gakkanname fudhachuu qofa osoo hin ta'in heera achi jiru sanis kabaasee akkana godhu jiru ilma namaati. Isinis wanni kun nuuf hin tahuu jettanii ummanni parsantii guddaa qabu kun callisuu osoo hin tahin nuuf hin tahuu jettanii galgalaa ganama sadarkuma gadii tajirtan tanarra itti waqqasuu qabdanii jechuudha. Isaan galgalaa ganama itti dubbattanii isaan akka waan kana fooyyeessan asumarraa eegaluu qabdu. Yoo isin calliftan kun jalaa kaasee hanga gubbaatti jira. Wasiyyaa an dabarfadhu guddoon tana taa'is booda yoo carraanaaf kannan ittiin deebi'a. Tole yaadannoo sanarraa wanni hubanne maali? Roorroon kallattii hundaanuu jiraachuu sadarkaa yuunivarsiitiittis haa ta'u sadarkaa gadiittis amma nuti abbaa Usmaan Abritoo isaanii qofa osoo hin ta'in kan beeknu kan dhageenyeetu isaanii malee maneedhaa adda addaatii fi bakkoota adda addaa keessatti obboleeyyoon keenya hedduun akka wareegamaa jiran roobsan osoo gara taaziyaa kanatti illee dhufin naaf himee ture obboleeyyan hedduun yuunivarsiitii irraa illee qabamanii eessatti buutee isaanii akka hin beekamne jechuudha. Walumaa galatti wanni hubannu maali? Rooroon musliima irra deemaa jiru kallattii hundaanuu deemaa jira. Abbootiinis dammaquu qabna. Baadiyyaa magaalaa wal ta'uu qabna. Hanga tokko keenya tokko eebiloo hanga du'u eeguu hin qabnu. Har'aan tana kun namni baay'een hangammaan du'aa du'anii jiran. Dhugaadha obbo Taaziyaan abbaan Usmaan waliin qabullee kanaan duras Taaziyaa baay'ee teenyee jirra. Namoota baay'ee mootummaan keenya jala ajjeesee jira. Mee hojjetaa mootummaa keessa kan duraan turan kan ammaan tana alhamdulillah rabbiin hidaayaa kennee fi har'a rabbi qajeelche koonistaabil garuu hojii dhuunfaatiin daldalaa ta'anii jiraachuu jiranii isaan illeen ergaa mataa isaanii maatii Usmaaniif dabarsuu barbaadan badhaasa wahii takka waan jajjabina ta'ullee waa fidanii jiranii garuu haasoo isaanii boodaan maal akka isaan qopheessan isinitti hima maal isaan fidanillee tolee itti fufaamee koonistaabil. Sorry, Constable. Dur Constable malee amma Constable miti. Duraan dursee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Egaa wanti hanga ammaa jedhamaa ture martinuu sirriidha. Egaa kan jireenya isa darbees ta'ee isa boru kan murteessu mootummaa osoo hin ta'in rabbi tokkicha. Fakkeenyaaf ani alhamdulillah kanaan dura hojjetaa mootummaa keessa yeroon ture sanatti maalinni waan baay'ee uummata kootii irratti raawwachaan ture. Kallattiidhaanis ta'ee alkallattiin. Keessattuu har'a lubbuudhaan nu biran jiranii abbaa Usmaan irratti shira xaxaan ture osoon dafee of sirreessu baadhee warra abbaa Usmaan ajjeesan keessaa tokko ana ture. Garuu wanti guddaan inni asirratti wanti ani jechuu barbaadu haqqiidhumaan yaa hojjennu haqqiidhumaan hojjennee uummata keenyaa tajaajilu jechuudhaaf malee hojiin mootummaa sirrii miti. Hojiin mootummaa dogongoradha. Karaarraa nama balleessa jechuu miti. Hojii mootummaa keessa hojjechuun sirrii. Yoo haqaan kan hojjennu ta'ee bakkuma hundattuu sirrii fudhatamanii qabna. Imaanaa keenya qabudha. Kunaani har'a ajaja mootummaa keenyaa anan kanaan dura fudhachaa ture har'a hin fudhadhu gatiin jedheef hojiirraa na ari'aniiru. Ani kun alhamdulillah hojii dhuunfaa kootii hojjedheetan jiraachaa jira, maatii koos jiraachisaan jira. Egaa uummanni kun martinuu anan kanaan dura badii isin irratti dalagaa ture. Ifama naa godhaan sinin jedhaa, ifama sinin jedhaa. Kana booda walumaan taanee uummata keenya kanneen karaa sirriirra hin jirre qaceelchina. Egaa kana booda hacuuccaa uummata keenya irra ga'u dhaabbachuu qabaa jennee kana sagalee guutuudhaan harka wal qabannee ufulleetti baanee mormi keenya dhageessisuu qabnaadha. Kana nan jedhu jabaadhaa kanumaan itti fufaa walumaan itti adeemnaa itti fufnaa. Maashaallah dhugaadha ni galateeffannaa obboleessa keenya ergaa baay'ee nu dabarsee nuti ammoo yeroo itti wal qoqqoonnurra hin jirru musliimni martinuu tokko taanee yeroo nurratti deemaa jiru kana ofirraa itti finu jedhanii reefu waa isiniin jedheen ture obboleessi keenya kuni maatii yeroo Usmaan kanaaf akka jajjabeeraafis ta'uuf jedhee abbaan isaanii akka reefu dhageenya waan dhaalchiseen qabu ijoollee kana diin qofa dhiiseef malee ijoolleen kun waan tana jiru isaanii ittiin fooyyeffatanii waan tokko tokkoof hin taaf jedhee innillee akka himu barbaadne anumaatu obboleessa keenya kanaaf akka du'aa godhu jedhee himu barbaade takbirtaa tamaleen himu garuu waan kana. Allahu akbar. Qarshii Itoophiyaa jedhu 10,000. Maashaallah wallahi rabbi irraa jaalatu rabbi irraa gabalu qarshii 10,000 obboleen keenya kanaaf kannani rabbiin jannatatti ajrii isaa faa kafalu jannataan janna akkasumallee abbaa Usmaanis rabbi rahmataa godhuuf janna mee ollaa abbaa Usmaan kan ta'an ammallee abbaan roobsan ergaan qabaanillee waan inni wasiyyaan dabarfadhuun qabaa naan jechaa jiranii taaziyaa keenya kana gaddaaf osoo hin ta'in wal jajjabeessuudhaaf fi obboleeyyan keenya kanallee gadda keessaa baasuudhaaf rakkoowwan kana fakkaatan yoo gara fuulduraan dhufanis wal taanee akkamitti akka ofirraa itti finu wal mari'achuu fi abbaan roobsan afooshaan illee afooshaa tokko keessa turan abbaa Usmaanii wajjin mee isaan illee waan qabanii gara abbaa roobsanitti isin dabarsa. Galatoomi bakku egaa ani ijoollee isaanii bichaadhamti kan gaddu'anis nan gadda riyaa guddaa riyaa beekan dhabee waggaa meeqa wajjin turreera abbaan Usmaanii ana barsiisaa koo isa guddaati ani waa islaamaa kanallee baay'een baranne isaanumatu amganatti kunoo na barsiisaa turani haa ta'u malee wanta nan dabarsu isaan carraa gaarii argatanii kan isaanii akka rabbi jannatti galchu waan shakkisiisu miti garuu qabsoo nama jettanii sochii nama jiru kuni bakka hundumaatti jira kunoo mucaan akkasilee jedhetti hin barsiisiin jira jettanii
mana hojiittis kunoo akka amma gaashee poolisiinis ibsanii jira. Egaa amma inni nuti immoo warra wallaaladha. Kanaafuu akka feetti olii gadi akka feetti nutti fayyadamuu hin danda'a. Rakkoon guddaan kan jiru isin warra musliima taatanii beekaa taatan akka wanta guddaan kan jiru numatu isinitti deebi'uu danda'a. Maaliif hin beeknu? Isinin dhoksaa ofiinnan jira jedhee dhufaa nu walitti qabee ganda gandatti gootii keessatti walitti qabee waan hin taanetti himaa kunoo abbaadhuma Usmaan ollaadhuma koo kan jirulleen akka kiraariidha maalidha maqaa itti baasanii akkuma galaafatan kaanis kan galaafachuudhaaf deemanu waruma wallaalatiin. Kanaafuu wallaalaa keessan qabaa. Keenyumaan keenya cabsee jira. Yaa gurbaa wanti biraa diinni biraa waliin dhufu asuma walitti taana. Tokkoffaa kan akkas godhu wallaalumma. Kanaafuu wallaalaa keessan beeksisaa gorsaa dhugaa jiru karaa jiru nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam karaa isaanii itti maati karaa rabbi qajeelaa kan ta'e itti agarsiisaati nusurreessaa aan akkasiin jedha ijoolleen abbaa Usmaan guddataniira jaarsuu rabbi bakkaan ga'eefira jaarsuu nama cimaadha. Kanaafuu guddifateera isaan waan dubatti deebi'an natti fakkaatu. Anummoo haman gaddaa rabbi kan jenna isaa godhu. Egaa ani kaman jedha nagaagaa ijoollee koo. Ulfaadhaa isin galatoomfanna. Maashaallah abbaa roobsanillee ergaa bareeddu nu dabarsanii. Nuti sosodaannee walirraa baqachuu hin qabnu tokkoon qabnaa waan jedhu nu dabarsanii akkasumallee ijoollee keenya akka barsiifachuu qabnu wallaalummaan akka baay'ee nu miidhe. Nu himanii jiranii kanaaf lamaan keenyas daawwatti jabaachuu akka qaban nu himanii jiranii mee ammaan tana wasiyaa jabaa nu dhaabuudhaaf har'aan tana isaaniif illee rabbi jajjabina akaakoon abbaan Hajji Ahmed sarraan tana nu keessa jiru yookiin akaakoon Usmaan isaanillee ergaa gabaabaa yookiin wasiyaa jabaa nu dabarsu taaziyaa keenya inshaallah obboleeyyan keenya kana jajjabeessinee ergaa fi wasiyaa sirraa fudhanneeti inshaallah irraa addaan baana mee gara akaakoodhaaf carraa kanina mee itti nuuf baabaa. Ayyee maashaallah egaa duudhe waan baay'ee isinirraa dhagaa ture waan baay'ee isinirraa hubachaan ture jabinni isin keessa jirtan baay'ee kan nama dinquudha ijoolleen zamanaa kanaa maal silas egaa ani karaa dheeraa kana rabbiin oofee fidee kana isin wajjin walitti namakee kana sababa godheen anaan agarsiisuun anaaf waan guddaadha rabbiin umurii keenya tursiise. Ammasaas ni adeeratu. Amiin abbaako. Egaa ani amma yoonaa jiraadhe ammoo waggaan kan koo 95 mangistii sanii jiraan jaanoo darge yaadik kan akkasa kana cakkaanyii kanan argine garoon yoon kana jedhu immoo jarri darban sun gaariidha jechuu kan koo sun ta'in inni kun jarri sun lafa jala kan hojjetu irra keessuma ifatti waan amma arginuudha kan hojjetan hin beeknan sirreessina ittinna waan mul'atudha. Inni kun garuu afaaniin sobaatti harka lafa jalaatiin nu miidhaa jira waan argaa jirtanudha. Egaa kan maan ga'an wasiyaanaan dhaammachuudhaaf har'a isinis ol ka'e dhaamsa kan koo ibsu fakkeenya tokkotu jira yeroo wayiitii dhagoolii hedduu ta'anitti tabba irra jiraatu jarri kun amma yeroo dheeraatuma jiraatanu gaaf tokko maaliif xurii keenya laga buunee ofirraa dhiqnu jedhanii mar'atu yaada kanarratti hundumtuu walii galeetti gaamma laga bu'ugaa konkolaataa. Laga bu'u sirriitti na caqasaa waan ijoo qabdi yaa jiran. Egaa amma laga bu'anii sutuma deemanuu laga daarii yagguu gahan dhugaa dhagoolii laga daarii ta'an xuratanii kan jiran argu. Garramamanii tamma dhaabbatanii itti yaadanii isinoo maaliif akkanatti xurii keessan ofirraa dhiqnee nutu karaa dheeraa kana deemnee dhufneeti xurii keenya ofirraa dhiquu dhufnee isinoo maaliif ofirraa dhiqne jennaa. Dhagaa tabbeenittu dhagaa lagee keessa jiraatu akkas. Rabbisinaa jedhu akkasidha. Jennaan amma warri dhagaa sun maal jedhanii nuti xurii ofirraa qabnu walirraa hin dhuqnu waliif hin sukkuumnu jedhanii jedhama. Ijoollee koo kana jechuun immoo maal jechuudha? Kana jechuun amma mootummaan kun kan miidhaa jiru. Amantii islaamaa fakkeesseetti hunda keenya waliin dhahuufi waan dur arginee darbine muuxannoo hedduu kiyyaraan isin maara waan keessa darberraa ammas kan argaa jirrudha dhalootatti kan darbeedha.
dhaloonni waa gaafatu akkan dhufneef amma kana jechuun warroonni muslima qofatu hin ta'u warroonni amantaa kiristaanaallee caalistanii ilaaluutu hin ta'in warri amantaan mataa jiru boru karaa inni itti deemuun beekamu caalistanii ilaaluutu hin ta'in isinis tokko ta'anii akkuma ta'uu qabu deemuu qabna karaa tokko deemneeti nageenya keenya eegne mootummaa kanarratti waan sirreessuu qabnu qabsoonni tokko qabsoo keenya itti cimuu qabnaan jedhaga egaan kana caawan dubbadhu rabbiin waan sodaannu hundarraan waa eegu jazaa keenya hunda rabbiin khayriidhaan nuuf adeebisuga nama waan xiqqoo hojjetee baay'ee argatu rabbiin waa godhu egaa nutura amiin jedhaga jazakumullahu khairan umri rabbi sinaa dheeresu akaakoon keenya ergaa baay'ee nu dabarsan maaliif ibiddi ollaa tokko gaafa gubu mana ollaa tokko mana itti aanutti cabuusaan oolu kanaaf namoonni amantii biraa hordoftanis haa ta'u namoonni rakkoon kun isin dhaqqabinis boru isin dhaqqabuun isaa hin hafu kanaaf dabaree mootummaan kun tokko tokkoon otoo hin finne wal faana taanee rakkoo kana tokkummaadhaan ofirraa deebisuu qabna wasiyyaan keenya guddaan tokkummaadhaan rakkoo jiru kana ibiddanitti qabachaa jiru kana ibidda fitnaa kana ofirraa dhaamsuu qabna abbaa Usmaanillee rabbiin سبحانه وتعالى رحمة ساتين جنة الفردوس ناقنا نيسو جنة كسمس مسلم توتا خرا حقارا شهيدا شفا وربين قبر ثاني هذا اللي هنداه بلياني في ورا ربيني بليان كي شفا وربين رحمة ساتين ناقنا نيسو جنة إن شاء الله دراني محاضرات كتربان تكبدو كبيسو تري تازيا كانت رفيج درانو كبه أكسم دكتور اللي تازيا خرجت كبر في هذا نتراني كرو biyya keessa jiranii yeroo bilbilee hubadhu bilbilli isaanii hojjetu biyya alaa akka deemee dhageenya isaati hundaafuu nuti dhaloonni keenya amma diinatti bal'isuudhaaf baqannee diinaaf hin bal'ifnu teenyee biyya keenya irratti waan jiru hundaa rooroo jiru hundaa falmachuu qabna. Biyyaa baqachuun fala biyyaan fidu asumatti taa'anii durimee diinatti fiigu malee diinarraan hin baqatanu. Dhiisanii fi deemuun sirrii miti. Asumatti eenyu jechuun maali islaminaadhaa fi loluun har'a jalqabe. Waa asitti jalqabe. Tureera. Kanaafuu biyyarraa baqachuun falan fidu kan asuma jira asumatti eenyu kan jennu hundutti keenya loluu kan dura jiru anillee hin caalan beeku. Sirrii. Waan quraanii jedhuuf waan jedhu sinti beeka. Kanaafuu baqachuun kun falan ta'u. hundaafuu doktoroota baay'ee dhabu jira akkasumas beektota baay'ee bakkachuu jira rooroo kanaaf jecha alaa kulli haalin dhaloonni barattoon biyya keessaas bakkachuun barbaachisu rooroon dhugaadha yeroodha gara irratti deemu jira rooroo jiru kana gamtaadhaan taanee asumatti haa falmannu waan jedhu ergaa wasiyyaa walii galaa nu dabarsanii jiran abbaan roobsanis inshaallah muhaadaraa keenya torbaan dhufu hin qabaannu sababa gadda kanaatiin irra baay'ees waanuma muhaadaraa keenya irratti kaasuudhaaf yaanne asirratti wasiyyaa walii dabarsine jazakumullahu khairan rabbiin jajjabina isiniif haa kennu isinin rabbiin sabrii isiniif haa kennu obsa isiniif haa kennu abshir jabaadhaa rabbiin finta isin haa baasu waluma bira jirra inshaallah warra dhuftanii jajjabeessanillee ulfaadhaadha ayyee wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh نرافض وسيا عيتولي لفولنا وسيا عيتولي ندقير مايا عيتولي والجالت نويا عيتولي نتكسيان تلايا عيتولي برتكم نويا عيتولي عند مد وسيا نرافد وسيا عيتولي نفودني وسيا dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa diraamaa wasiyyaa kutaa 8ffaaf xumuraa kana fakkaata obboleewwan keenyaa diraamaa kana qindeessanii nuuf dhiyeessan baarakallahu fiihim jazaahumullahu khairan inshallah torbaan itti aanutti diraamaa haarawaadhaan kan walitti deebinu taha inshallah obboleewwan keenyaa qophii qalamaa kana qindeessan ifaajii hedduu keessa darbaniiti kan qophii kana nuuf qindeessan
maashaallah rabbiin isaan irraa haa jaalatu sagantaa diraamaa Wasiyyaa qooda tokkoffaaf qooda lammaffaarraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna obboleewwan keenya kanaaf du'aa gochuu hin dagatina yaa rabbii lubbuun teenya harkasaa kee jirtu nurraa dhokattee bakki rakkoon teenya jirtu ati ni beektaa nurraa jubinee hanquftu nurraa dhokattu ati waasirraan dhokattu alhamdulillah yaa awwalu yaa aakhiru hayyaada namaa beekusi malee waamu nurraa jijjiirii suma kan hundaa jijjiiru kan quba qabu waan muslimni keessa jiru dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa gara goolabutti deemaa jirra sagantaa keenyaa osoo hin goolabiniin dura obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam qophii mata duree wareegama jechuudhaan nuuf qopheeffate qaba qophii obboleessi keenya Abbaas qopheesse wajjin turtii gaarii beeki sangaan hin dhalu beeki kadu'een galu dunyaan kumaan horaniif kabrii namarraan banuu osoo humaan hojjatin waan silaan irra amalu leencan loofutunnullee duuti hin ooltu kaluu hasbunallah wa ni'mal wakiil tokkoon keenya irratti hidhaan waggaa 20 irratti murteeffamee jira tokkoon keenya irratti hidhaan waggaa 18 irratti murteeffamee jira tokkoon keenya irratti hidhaan waggaa 15 irratti murteeffamee jira tokkoon keenya irratti hidhaan waggaa 7 irratti murteeffamee jira hasbunallah wa ni'mal wakiil nuti kamiin imamna seenaa jalaa hin baanu yoo lammiin yaa'eeyyuu mirgi keenya sarbame yoo cinaan hidhaatuutu guyyamaa nu kaanfame nuti hoomaa callisnaa maaltu nutti haguugame gaafa gaafiif dhiyaannu rabbumaan maal jenname. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله sagantaa keenya kana har'atti maalummaa wareegamni maal akka ta'e bu'aa wareegamaa insha Allah kan irraa isinii qabadhee dhiyaadha barsiisa amantiin keenya kan bara baraan hin jijjiiramne nu barsiisu gidduu inni guddaan tokko wareegamuudha eeyyeti hanga cunqursitoonni fi zaalimoon ardii kanarra jiran ilmaan namaa cunqursitoota kan dhabamsiisuuf ni dirqamu qabsoo kanatti wareegamni si dirqama qabsoon immoo bu'aa bilisummaa qofa osoo hin ta'in bu'aa wareegamaatis wareegama yoo jennu kan lubbuu kan qabeenyaa kan yeroo kan fayyaa fi kan biroos yoo ta'u seenaa zamana abbaa keenya nabiyullah Adam alayhi salaam irraa hanga kaatamal anbiyaa nabiyyana Muhammad yoo ilaal yeroon wareegamuu irraa qulqullaa'e gonkumaa kan hin jirre ta'uu ni hubanna zamana kamiyyuu keessatti dhaloonni islaamaa wareegamaniiru cunqursaa fi dhiibbaa isaanii fi amantii isatti raawwatan maraaf wareegam isaan irraa eeggamu kaffalaniiru nabiyyiin keenya kabajamoon wameeqattuu isaan irratti raawwatan yoo seenaa isaanii ilaallus wareegam yookaan aarsa akkamiitiin dabarsan kan biroo haa hafuu maatii isaanii gidduu kan lubbuu isaanii islaamummaaf dabarsanii kennan hammana hin jedhamnetu jira adeerran isaanii lam ijoolleen adeerran isaanii 3 dabalatee maatiiwwan 8 ta'an islaamummaaf dhabaniiru sahaabota isaanii kan lakkoofsan hammana hin jedhamne du'aaf dabarsanii kennaniiru yeroo cunqursi qureeshotaa hordoftoota isaaniitti cimaa dhufetti sahaabonni isaanii cinqamuun yeroo yaa rasuulallah du'aayi godhaatii cinqii kana jalaa nu barara jedhanitti yeroo cunqursii fi uleen hammana hin jedhamne isaan irratti raawwatamaa turetti ergamaan rabbii salawaatu rabbihi wa salaam sahaabota isaaniin obsaa sabbara jedhanii gorsuu alatti humna tokkoyyuu hin qabu eeyyeti dandeettiin rabbii kan hammana jedhamuu miti wareegamni barbaadamu ibidda sahaabonni ittiin qormaataman ta'ee argame akkuma dahamni warqeen yookaan abiddaan ni qormaatama jedhamu sanitti sabrii qabaatuun waan akkaan laafatti ilaalamuu miti
rakkinni ogguu uumamu eenyummaan kee ni qormaatam hammiileen kee ni bu'u maal akka qabattee dhiiftu hin beektu yeroo kanatti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jabeenya sahaabota isaanii abdiidhaan ni dagaagsu qormaata amma isaan qunnamaa jiru ol ummata isaaniin dura turan kan dabarsan kan magaaziidhaan bakka lamatti baafame jiraatu filaa sibiilatiin foonni isaa lafeedhaan kan adda baafame jiraatu kun hundi isaan irratti raawwatamus amantii isaanii irraa xinnumayyuu kan hin socho'in ta'u yaadachiisuudhaan cimsu qormaatni qofa jiraatu himuun hin dhiisanuu qabsoon boodatti injifannoon jiraatu rakkoon duubatti raahaan jiraatu kan hin hafnes ta'u ni himuuf nuti ilmaan namaa immoo ni ariifanna ni jarjarra injifannoon ammumatti hin barbaanne wareegamni bakka meeshaan eenyummaa keenya itti qaramu ta'uu ni daganna injifannoon jiraatu ni daganna garuu akkas ta'uu hin qabnu yeroo roorroon nutti baay'atu waadaa rabbiin nuuf gale san yaadatu qabnu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo waraanni mushrikoota 10,000 laakkawaman magaala madiinaa marsanitti injifannoon isaan duuba jiraatu hin daganne ture injifannoon fuuldura isaanii jiraatu sahaabota isaanitti himuun jajjabeessu ture nuti muslimoonni biyya keenyaa qormaatamaa jirra nuti muslimoonni biyya keenyaa qormaata guddaa cimaattu nu qonnamaa jira haalli deemaa jiru nuuf qormaata guddaadha garuu osoo qormaanni keenya hanga barbaade cimaa ta'e wareegama ummanni nu duraa wareegama sahaabonni wareegam nabiyyoonni wareegam ambiyoonni wareegam salafoonni dabarsan sun ga'uu hin danda'u yoo ilaalle yoo madaalle jechuudha wareegama sahaabonni kaffalan yoo gaddeebinee kan ilaallu ta'e keenyaa fi kan isaanii gidduu fageenyi jiru samiif dachiidha kana immoo sirriitti yoo huban wareegama isaan dabarsan san yoo huban yoo akka dansaa kan yaadannu taate qormaatni nuti qormaatamaa jiru xinnaa ta'uu huban ammas ciminnaan akka qabsaa'uu qabnu nu jajjabees fuuldura keenya qabsoon hadhaawwan jiraatu san booda immoo nasriin jiraatu nu yaadachiisa wareegamni nuti hanga ammaatti gareenis ta'ee dhuunfatti kafalle kan bu'aadhaaf yoo sababa wareegamneef san dagannee fi osoo galmaan hin baasin irraa deebine qof mee of duuba deebi'uun wareegama ummanni nu duraa turan obboleewwan keenya amantii kan nu dhaqqabsuuf jecha wareegama kaffalan itti yaadataa jirru kanatti nuti hanga ammaatti gareenis ta'ee dhuunfaan amantii keenyaaf kafalaa turre of duuba deebinee haa ilaallu mee haa madaallu kan sahaabonni kaffalan wajin wal bira qabuun haa madaallu roorroon nu irra gahee jira jeenee dhiisuun bu'aa irraa arganne haa madaallu san booda murteen kamuu kan rabbii waan ta'eef nutis jaalatuudhaan ajrii keenya rabbiin irratti saabatuun haa qeeballu kun immoo dawaa madaa keenyaaf ta'a wareegama onnee irraa jaalatanii qeebaluun kan ulfaatu ta'uu nama hin shakkisiisu mee gocha sahabticha kana irratti raawwatame haa yaadan ormi kuffaaraa sahabticha kanaaf namoota isa wajin jiran ni qaban sahaabota isa wajin jiran kanniin zayita danfaa keessatti cuuphan ni baasan hanga foonni isaanii fi lafeen isaanii adda bahutti ni guban subhaanallah ormi kaafiraa kun hawwiin isaanii guddaan sahabtichi kun gocha kana ilaalee akka sodaatetiin deebi'u barbaadan ija isaa keessa ilaalu innis ni boo'i isaanis waan inni sodaas isaanitti fakkaate ni gammadan maaltu si boochise jechuun gaafatan innis akkas jechuun deebii kenneef addunyaa wareegamne akkasitti itti mi'aawu kanatti lubbuuwwan 10,000 lakkawaman qabaatuun yeroo 10,000 diinii rabbiitiif du'uu dhabu koo kanattu na boochisaa jira jechuun ammiilee isaanii gaddeebis ergamaan rabbii salawaatu rabbihi wasalaam hadiisii isaaniitti akkas jechuun odeeffameera nama mu'minaa wanti isaa hunduna ajaa'ibsiisa wanti kamuu isaaf gaarii yeroo wanti gaariin isa qunnamu ni gammada rabbi isaa ni galatoonfata kunis gaarii ta'aaf yeroo wanti isa gaddisiisu yookaan badaan isa qunnamus ni obsa kunis gaarii ta'aaf jedhan ergamaan rabbii habiibanaa Muhammad salawaatu rabbihi wasalaam inshallah nutis waan kanaan dura hojjenne madaaluudhaan waan kanaan dura dabar aarsa kanaan dura kafal yoo xiqqaas ta'e beekuudhaan inshallah qabsoo itti aanuuf qophii ta'uu qabna inshallah fedhii rabbiitiin qabsoon keenya hanga dirree injifannootti itti fuf Allahu akbar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh beeki sangaanin alu beeki kaduen galu dunyaan kumaan horaniif qabrii namarraan balu osoo humaan hojjatin
وانسلان الرمل لين جلوف تنولي ذوته نولتو كلو ملما القلب يسودنا المأمر ندالو البيولي سدي تكو كان أبادالو كن كفا أبادانو كن جبا أباجالو ندك من إمامنا سينا جلا إمبانو يولا من يا إيو مرك كينيا سربمي يو جناني دا دوزو ويا ما نكام فمي نتي هوما جلسنا مالتو نتقو قمي غافا غافي استيانو رب ما مال جنة الله أكبر ربي ورك رايسا رتوري غمرا ربي نو هتاسسو ايين وري غمني اكامياوات يو كرا ديني رتتو كناف كرا ديني رت قبسوفني تچني وري غم برباچسون سابوني كرا ديني رت وري غم كفلودف لبوكما تما اوسو قباني هوجدن كرا ديني رت توكو توكو دن لبون كين اوسو باته هوجدني كجيل نس كرا ديني رت لبون كين اكا وري غمودف قبينا كين لبو كين همنا كين بكم سكين هند وري غودف اوف قبيسو دقبن ايين دين الاسلام كان نورا برباد يرو اما كانت وري غم كفلود wareegama kamu kaffaluudhaaf of qopheessuudha qabna eeyyen diiniin kun wareegama nurraa barbaad bakka jirrutu ciifnee rafuudhaan qabnu wal ijaarree wal dammaqsinee humna qabnu hundaadhaan diini keenya cinaa taanee baadiyyaaf magaalaa wal dammaqsinee hojii cimaa fi gateettii mootummaa kana sochoosuuf hollachiisuu danda'u hojjechuudha qabna dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenya osoo hin goolabiniin dura wan oduu isin haa dhageessifnu. musliimoonni magaalaa Finfinneetti dhuma baatii ramadaanatti qabamanii mana hidhaa maakalawiitti hidhamanii turan isaan 5 hiikamuun isaanii beekame. dhaabbanni tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. miseensonni diiyaaspooraa Oromoo galma abbaa gadaatti aangaa'ota mootummaa gaafiin cinquun isaanii beekame. hawaasni muslimaa naannoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa ganda qotee bulaa fi magaalaa keessa jiraatan murtee koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa gubbatti darbee guutumaa guututti kan balaleeffatan ta'uu isaanii raadaaf ibsanii. godina Wallaggaa baatti bakki akka masjiida fi madrasaatti tajaajilaa ture ajaja mootummaatiin akka jigfamu murteeffame. jiraattonni naannoo Affaar adeemsa murtii bakka bu'oota hawaasa muslimaa balaleeffatan. itti gaafatamaan naannoo Sumaalee fi kantiibaa magaalaa Jijjigaa kan ta'an Abdii Muhammad Umar barnootni Ahabaashii Sumaalee keessatti akka baratamu mallatteessan. wiixata darbee sagaleen keenyaa dhaga'amuun Afrikaa kibbaa walgahii guddaa adeemsise. dhaabni jaarmayoota muslimaa Itoophiyaa alamiin kan Houston Texasitti argamu murtee seeraan alaa koreewwan furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa ilaalchise ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. kabajamtootaaf hordoftoota dhageeffattoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin ture hamma sagantaa keenya ittaanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. الله ربي يا جبا قبلنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا قوة في قدرة لنقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لقمه سكبا نور الدبني نور كاسوا نور